Tibba kanas bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti dargaggoota 861f beekamtiin kennamee jira. Kanarratti Mohammad Kadir waan qopheesse Fayyisaa Xiiqee akkaataa nutti isiniif dhiyeessa. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa fi ministeerri nageenyaa waliin ta'uun gareewwan kanneen akka sakattii paatiroolii daawwii gorsaa walabaa hundeessuun hojjetamaa jira. Haa ta'u malee haala yeroo biyyi keenya keessa jirtu hubannaa keessa galchuun hojii olaantummaa seeraa caalmaatti cimsuuf bara kana keessa mootummaan naannoo Oromiyaa garee gaachana sirnaa fi tajaajila poolisii hawaasaa hundeessuun nageenya naannoo mirkaneessuu irratti hojjetamaa jira. Kana malees tarsiimoo tajaajila poolisii hawaasaa erga hojiirra oolee as walitti dhufeenya hawaasaa fi qaamolee nageenyaa daran cimaa dhufeera. Caasaleen nageenyaa kunniin haala hojii isaanii irratti hundaa'uun nageenya naannoo isaanii akkaataa yeroon barbaaduun hojjechuun dirqama isaanii kan baatanidha. Bara kana keessa qaamoleen hawaasaa hojiilee garaagaraa irratti bobba'an iddoodhuma jiranitti eeruudhaan qaamolee nageenyaa akkaataa deeggaraniif gurmeessuun hojiitti erga galameef fooyya'insi gaariin jiraachuun eerameera. Tibba kanas bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti hojii tajaajila poolisii hawaasaa caalmaatti cimsuuf deeggartoota tajaajila poolisii hawaasaa 861 leenjisaa ture kan eebbisiiseera. Tajaajilli poolisii hawaasaa hojii nageenyaa irratti hawaasa hirmaachisuun yakka dursanii ittisuufis ta'ee olaantummaa seeraa mirkaneessuu akka ta'e Daayirektarri itti aanaan nageenya naannoo mirkaneessuu qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Burraayyuu Inspektar Magarsaa Bayyanaa ibsaniiru. Hojiin tajaajila poolisii hawaasaa kaayyoon isaa inni dura uummata hirmaachisuun yookaan hirmaannaa uummataadhaan yakka ittisuuf olaantummaa seeraa kabachiisuu, miidhaa yakkaa hawaasa keessatti akka hin babal'anne taasisuu, hubannoo hawaasaa dhimma yakkaa irratti cimsuu, hawaasni akka of eegu taasisuu fi hawaasni ijaaramee nageenya naannoo isaa akka waliin eegu taasisuudha. Hojii tajaajila poolisii hawaasaa kana lafa qabsiisuuf qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Burraayyuu, waajjirri poolisii aanaalee sadeenii, gandoonni keenya hundaa, gooxiiwwanii fi hawaasni keenya barbaachisummaa isaatti amanuun hojiin kun akka lafa qabatuuf hojiiwwan guddaa hojjechuun guyyaa irraa eebbaaf akka qaqqabu taasifamee jira. Deeggartoota tajaajila poolisii hawaasaa keessaa filataman 861f uffata dambii birrii 800 olitti shallagamu deeggarsaan bitameefira. Miseensonni boordii tajaajila poolisii hawaasaa guyyaa irraa gara hojiitti seenan sadarkaa gooxii irraa hanga sadarkaa magaalaatti hawaasaan kan filatamanii fi hojii kana hojjechuuf fedhii kan qabaniif itti gaafatamummaatti kenname bahachuu kan danda'an amanamoo fi hutannoo kan qaban ta'uu isaanii hawaasaan kan mirkaneeffamedha. Walumaa gala isaatti boordiin guyyaa irraa kana gara hojiitti galan dhiira 766, dhalaa 95, waliigala nama 861 fi ofiiseroota keenya sadarkaa magaalaa irraa kaasee hanga sadarkaa gandaatti jiran namoota 29 dabalatee gara hojiitti kan seenan ta'uu jechuudha. Baasiin uffata kanaaf fi baajiiwwan ittiin adda baasan barbaachisu uummataa fi gooxiiwwan hundarraa deeggarsa taasifameen waliigala isaa uffanni har'a siniif hodhisiifame kunii fi baajiiwwan siniif qophaa'ee birrii 845 fi 500 deeggarsa hawaasaa fi qaamolee adda addaa irraa kan argameen kan hodhisiifame ta'uu isaadha. Nageenya jiraate baanee galuu fi hojjannee buluu dandeenya waan ta'eef qaama nageenyaa biyya keenya eegu cinaa dhaabbachuun gahee keenya ni baanaa jedhan jiraattonni dubbisne. Waan kakaase nageenya jiraate hundi jiraata. Nageenya jiraate baanee galla. Alageenya barsiifannaa hundumaa kan argannu horiin argannu kana hojjennee argannu kana yoo nageenya jiraate nageenya irratti hojjetamuu qaba. Waan hundumtuu nageenya hin jiru taanaan homtuu hin jiru baanee galuun hin jiru. Kana waan ta'eef kanumaa fi waan nageenya biyya keenya Burraayyuu irratti akka inni jabaatee dhaabatuu fi kanaas na kakaasee kana keessa galu na godhe. Deeggarsa kana irratti wanti na kakaase inni tokko biyya nagaa barbaaddi. Biyyi nagaa barbaaddu tokko immoo nageenyi ishii lafa qabachuudhaaf eegamuu qabdi. Kana eeguudhaaf immoo hawaasni keenya boordiin tajaajila poolisii hawaasaa kun hawaasa keessaa bahee hawaasa ofii isaatii bakka buufate. Inni hawaasni bakka buufate sun immoo amma lafa qabatutti wanta isaan barbaachisu qaamolee keessumattuu warra gooxii tokkoon gooxii tokkoon birrii 8,800 walitti qabanii wayyaa kana akka hojjechiisu goone kana gochuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee nu fixate
tajaajilli poolisii boordii tajaajilli poolisii hawaasaa kuni tureera lafa qabachuu dadhabe. Kunoo amma bara kana immoo magaalli Buraayyuu gama tokkoon lafa qabsiisaa jirra. Deeggartoota tajaajila poolisii hawaasaa dubbisne tokko tokkos nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu fi sodaa nageenya hawaasni qabu hambisuuf halkanii fi guyyaa ni hojjenna jedhaniiru. Nageenyi bu'uura daldalaa ittiin itti jiraannu kan misooma waan ta'eef hawaasa keenya kana kan nu jala jiru bilookiidhaan gurmeessine achirratti ammoo itti gaafatamtoota gochuudhaan rakkoo nageenyaa tokko malee hawaasni keenya ganama ba'ee galgala gara mana isaatti nagaan akka galuuf manguddoo waliin abbootii amantaa waliin namoota naannoo san jiran daldaltoota waliin abbootii qabeenyaa waliin taanee hojjechuudhaaf wanti duubatti nu jechisiisu hin jiru. Uummata kanaaf tajaajila kennuuf qophaa'een jira. Uumaa addaan oduun godin hundumtuu tajaajila gaarii akka argatu haala yeroodhaan akka galuuf akka ba'uuf nageenyi isaa eeggamee uummata wajjiniin wal gargaarree akka hojjennu qophiirra jirra. Eebbifamtoonni kunneen yeroo gara hojiitti bobba'an itti gaafatamummaa qaban bahuuf hawaasa isaanii karaa qulqullummaa qabuun tajaajiluu akka qaban yaadachiisaniiru. Uffanni kun hojiidhaaf. Uffanni kun dhimma biraatiif otoo hin ta'in dhimma hojiidhaan ittiin hojjennu dhimma immoo eenyuun kan hojii kan hojjechaa jiru jennee adda baafnee ittiin beekamu. Jiraataa uummata keessa jirudha qaamni kun amma hundi isaatu siviilidha jechuu kooti. Siviilii sana ta'ee uummata keessatti bobba'ee yeroo jiru uffata kanaan kan adda baafnee hojiitti bobbaafna. Uffatichi immoo hojii isaanii sana akka isaan bahan ofittummaa isaaniis cimsatanii honnee isaaniitti uume hojii isaanii akka baatan waan isaan godhuuf dhimma kanaa alatti akka ittiin fayyadamne durumaan dursinee waan itti himne waan ta'eef ammas gara fuulduraatti immoo sirriitti irratti hundoofnee hojjenna. Qaamni kun immoo har'a kan filame dhugaadhaan haqaan uummata akka tajaajiluuf loogii tokko malee amma yoo ilaaltan mallattoon huccuu kanarra jiru yakka waliin haa ittisnu jedha. Miizanni jala jira. Ergibiin immoo shimbirroon gubbaa jirti. Ishiin kun waa'ee nageenyaa labsiti waa'ee namoota walqixxummaadhaan sabaaf sallammii otoo hin qoodiin sabaan otoo hin qoodiin naannoon otoo hin qoodiin amantaan otoo hin qoodiin afaaniin otoo hin qoodiin qabeenyaan otoo hin qoodiin namni hundisaa akka isaan biratti ija tokkoon ilaalamee gaggeeffamu ija tokkoon akka tajaajilamu hubannoon kennines ergaan inni dabarsus bakka deeman hundaatti harka qulqulluudhaan sammuu qulqulluudhaan laphee qulqulluudhaan uummata keenya akka tajaajilanii. Dargaggoonni fi hawaasni deeggaraa tajaajila poolisii hawaasaa ta'anii filataman kun olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qabu. Kun immoo godinaalee fi magaalota biroo fakkeenyummaa gaariidha jedhan. Daayirektarri ittaanaan tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komaander Ittaanaa Cimdeessaa Boodanaa. Hojiin amma hojjetamaa jiru nageenya yeroo ammaa wajjin wal qabate hirmaannaa hawaasaa cimsuudhaaf hawaasni fedhii isaatiin kan filate tajaajila poolisii hawaasa of keessaa filachuudhaan nageenya naannoo isaa eeguudhaaf kaka'umsi jiru baay'ee gaarii ta'uu isaati. Kanaaf immoo magaalli Burraayyuu fakkeenya guddaadha. Kanaan duras hojii gurguddaa hojjetanii jiru. Dabalataan gaachana sirnaa milishaa leenjisuudhaan akkuma har'a argitan kana koominitiin poolisii leenjisuudhaan nageenya hawaasaa nageenya magaalichaa mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru. Iddoo kaaniifis fakkeenya haala gaariidha jedhee yaada. Warri kaanis kanarraa muuxannoo gaarii fudhachuudhaan magaalota gurguddoon jiru. Magaalonni kun hojii kan akka hojjetan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Qaamolee nageenyaa qofaan olaantummaa seeraa mirkaneessuu hin danda'amu waan ta'eef tajaajila poolisii hawaasaa caalmatti cimsuuf kan hojjetamaa jiru ta'uu dubbataniiru. Poolisiin uummanni laphee uummataa keessa seenutti ofii isaatiif ikonomikaalilleen galii mataa ofii danda'e qabaatee yeroo yeroodhaan ofii isaatiif of jajjabeessaa hojii kana akka poolisiititti fudhatee gara fuulduraatti akka tarkaanfachiisu sirriitti irratti xiyyeeffannee kan irratti hojjechaa jirru. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti kanaan dura rakkooleen nageenyaa mul'ataa turan qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaatiin furamaa jiraachuu odeeffanneerra. Nageenya magaalaa keenyaa xiqqoo magaalota jiran keessaa ulfaataadha. Magaalaan Buraayyuu iddoowwan qaamni adda addaa poolitikaal intarestiitti qabudha. Akkasumas bakka seeliin diinaa itti xiyyeeffatee irratti hojjetudha keessaa socho'uudha.
Kana qofas osoo hin ta'in isaaniin duraayis magaalaa Burraayyuu keessatti nageenyaan wal qabatee rakkoo hamaatu ture jechuudha. Rakkoo hamaatu ture waggaattan darban keessa rakkoo hamaatu ture. Kanaaf rakkoo hamaa kana maqsuudhaaf yookaan immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuuf nageenya magaalaa kana amansiisaa gochuudhaa fi sadarkaadhaan poolisiin hanga humna isaa jechuudha. Hawaasa qindeessee mariisisee milishaa bal'aa leenjisee jira. Milishaa humna guddaa 1,000 fi naannoo nama 40 ta'an leenjisee uffata isaanii hawaasa mari'achiisuudhaan amansiisuudhaan jechuudha itti uffisee hanga danda'u immoo hidhannoo isaaniitis qaama mootummaa qaama olaanaa wajjin mari'atee hanga danda'u hidhannoon isaanii meeshaa waraanaatis quubsaa ta'uu baatus akka guutamu godhamee hojii nageenya irratti bobbahee jira jechuudha. Hojii nageenya irratti bobbahee bu'aa guddaan irraa arganne tokkoffaa guyyaa guyyaadhaan seeliin diinaa qabamaa jira. Guyyaa guyyaadhaanii diinnis loltuuwwan diinaa kan akka abaa'oo shanee kan akka juuntaa kan akka finxaaleeyyii daangatti bahanii jechuudha. Finxaaleeyyii daangatti bahaniitii fi diinonni adda addaatis nageenya keenyaaf nageenya magaalaa keenyaatiif rakkoodha kan jedhaman xiinxala gaggeessuudhaan akkasumas hawaasni isaa ta'uu caasaan nageenya hundi isaa bakka jiru xiinxala gaggeessuudhaan to'atamaa jiranii seeratti dhiyaachaa jiranii kan ragaan gahaan irratti argame seeratti dhiyaatanii adabamaa jiranii kan ragaan immoo gahaan irratti hin argamne to'atamaa akeekkachiifamaa deemaa jirra jechuudha. Biyyi nagaa hin qabne rakkoodha. Somaaliyaa fudhachuu dandeenya. Sooriyaa fudhachuu dandeenya. Biraa immoo waan kaasuudhaan Itoophiyaan waggoottan lamaan kana keessatti rakkoo nageenya hamaatiif saaxilamtee jirtu keessatti lixa Oromiyaa Bahaa karaa Itoophiyaa keessaa immoo karaa kaabaa kana maalirra akka namni jiru sirriitti hubachuu danda'uu qabna. Kanaaf nagaaf dursa kennuu qabna. Maalummaa nagaa sirriitti hubachuu qabna. Amma rakkoon nageenyaa Buraayyuu keessatti yoo jiraate ani nama guddaadha. Arriin narra jira. Ani jaarsa biyyaadha jechuun hin jiru. Lafa rakkoon nageenyaa uumametti walumatti carabuudha. Kan ta'u jechuudha. Ulfina keessan qeessiin qeessummaa isaatiin waamamuu kan danda'u. Paastarri paastara isaatiin waamamuu kan danda'u. Kabajamoo obbo Margaa ittanii na waamuu kan dandeessan. Kumaandar Taarikuu innee wal waamuu kan dandeenyu yeroo nagaa qofaadha. Jaarsoliin biyyaas baanu eebbisaa kan jennu yoo nagaan jiraate qofaadha. Kan sanaa achi kabajni hin jiru, ulfinni hin jiru, umurii wal waamuun, aangoon wal waamuun lafa nageenyi hin jirretti hin jiru.